Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaatti. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Arri kibxata baatiin Gurraandhala guyyaan 11 barri 2020 babaaroottolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa kan nagaa san fuudhee fi sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa guyyaa har'aa kan isiniif dhiyeessu ana xiiqii dhugaasaatii anaa dhufu jechaatuman ijoolee muummeffannaa kurfii keenyaa isinitti himuun gara guutummaa isaatti waliin tarkaanfannaa. Barattoonni Oromoo lakkoofsaan 77 ga'an kanneen baatii darbe keessa Yuunbarsitii Haramaayaa irraa badii tokko malee sababa Oromoo ta'aniif qofa ari'aman hanga ammaatti magaalaa Finfinnee keessatti gidirfamaa jiraachuun himameera. Barattoota Oromoo Yuunbarsitii Haramaayaa irraa ari'aman kanattis dabalataan barattoonni Oromoo Yuunbarsitii Mattuu, Madda Walaabuu, Bulee Oraa, Yuunbarsitii Wallaggaa fi Yuunbarsitii Jimmaa akkasumas Yuunbarsiitiilee biroo irraa baatiilee lamaan darban kanaa fi jilmaan ari'amaa turuun akkuma yaadatamu ariisaan hidhaa fi ajjeechaan barattoota Oromoo irratti bulchitoota yuunivarsiitii tikoota mootummaa fi qaamota jibbiinsa saba Oromoo qabaniin barootaaf geggeeffamaa ture kun guyyoottan lamaan kanas itti fufuun Yuunbarsiitii Mattuu keessaa barattoonni Oromoo lakkoofsaan 13 ta'an butamuun mana hidhaatti yoo darbataman Yuunbarsiitii Maarqositti barataa muummee keemistirii ganna sadaffaa kan ta'e Barataa Badhaasaa Dhinsaa akka jedhamu immoo ajjeefamuun himameera. Dhimma barattoonni Oromoo lakkoofsaan 13 ta'an Yuunbarsiitii Mattuu keessaa butamuun hidhaatti darbatamuu fi ajjeechaa barataa Oromoo Barataa Badhaasaa Dhinsaa irratti dilbata barii raawwate kan barattoota lama irraa kallattiin bilbilee odeeffanne sagantaa keenya kana keessatti wal duraa duuba isiniif dhiyeessina. Turtiin keessan nu faana haa ta'u jechaa jalqaba irratti ajjeechaa barataa Yuunbarsiitii Maarqos barataa muummee keemistirii ganna sadaffaa dhalataa konyaa Wallagga ba'aa hona giddaa kiiramuu barataa Badhaasaa Dhinsaa irratti raawwate isiniif dhiyeessuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadha. Barataan kun barataa muummee keemistirii waggaa sadaffaati. Godina Wallaggaa bahaa aanaa kiiramuutti dhalate. Maqaan isaa immoo Badhaasaa Dhinsaa jedhama. Egaa Badhaasaan Yuunbarsiitii Maarqositti barachaa turetu osoo gara maatiitti galaa jiru ajjeefamee ka jedhudha. Eessatti kan inni ajjeefame? Asii Maarqosii ka'eeti gara Buree kana deemee achi Buree immoo ganama yeroo mannaaraa seenuuf jedhu hiriira uummataa keessatti yeroo konkolaataa seenuuf jedhu kan inni waraanamee ajjeefame jechuudha. Eenyu kan ajjeesee itti dabalee immoo Oromoo ta'uusaa maaliin barani? Komishiniin poolisii isaaniillee gibbiinillee pirezidaantii namtillee duuriyyee ajjeesee hattoota ajjeesee jechaa jiru. Hayyee. Garuu ijoolleen addanumaati doormii isaatti hordofanii faana deemanii kan isaan ajjeesan jechuudha qabatamaatiin wanti jiru jechuudha. Achuma Yuunbarsiitii Maarqos keessatti kan baratan barattoota Amaaraatu barsiisee ajjeese jechuudha. Barattoota Amaaraa Yuunbarsiitii Maarqositti baratantu asiitii hordofanii faana deemanii kan isaan waraananii ajjeesan malee mucaa kana sa'aatii sanatti Oromoo ta'uusaa sa'aatii 11tti kan inni waraanamee ajjeefame namni adda baasee isa beekuun jiru. Amma kun yoom kaleessa moo dheengadda? Dheengadda. Gaafa dilbataa kan gaafa wixataa ta'e baruu jechuudha.
Tole gaa ulfaadhu akkuma waliin quba qabnu ajjeechaan kun kan inni barattoota Oromoo irratti raawwatu akkasumas guutummaa Oromiyaa keessatti yeroo ajjeechaa raawwatan loltoonni Koloneel Abiyyi barataa Oromoo egeree Oromoof Oromiyaaf abdachiisaa ta'e yookaan nama sabboonaa akkasumas abbootii qabeenyaa Oromoo irratti xiyyeeffataniitu ajjeesu. Barataan ajjeefame kun barataa attamii ture? Barataan kun barataa of beeku ture. Barataa kana yeroo jalqaba yuunivarsiitii keessa jeequmsi yeroo dura ture gibbii keessatti jechuudha. Barattoonni kun moobaayilii isaa qabanii bakkumatti irraa fudhatanii turanii. Hayyee. Innillee nama irraati fudhatee moobaayilii isaan beeka ture. Annaa yeroo himachuuf jedhullee yoo nu himattee fi ajjeefna kan jedhan isa doorsanii ture. Barattootuma yuunivarsiitii Maarqos irraa muummee keemistirii baratan immoo kan biraadha? Muummee keemistirii barachuuf kam akka baratan hin beeku. Doormiin barattoonni muummee garaa garaa irraati kolli walitti makamanii jiran bara kana dipaartimentiitiin miti. Hayyee. Akkaataa kanatti isa doorsanii ture mucaan illee akkasuma kanaatiin tamaarii biratti kan jedhamanii humna barattoota achi keessa jiranii fi tokko tokkotti dhaangolee jiranitti himatee ture. Waan ajjeesanillee barattoota kana ajjeese kan jedhu himatee ture jedhu ijoolleen akkana beektee walitti dhufeenya hedduun qabnu mucaa kana faana ani bara darbee adabbiin qaba. Achuma yuunivarsiitii Maarqos irraa? Adabbiin qaba waan ta'eef ani bara darbeen turre as keessa waggaa tokkoof adabbiin qaba reefin deebi'a. Waggaa tokkoffaa immoo walfaanuma seenne kanaaf amma hedduu walitti dhiyeenya hin qabnu doormii keenya illee hedduu walirra fagoodha. Hayyee. Yani ijoollee isaanii keessa kan isaan nagashanii beekaa achi keessa jira ijoollee keenyatti yoo hin qabu odeeffannoo kan dhaga'utti garuu mucaan kun akka iyyatee jirudha. Egaati ammatis kanaan dura adabbii akka qabdu ganna tokko adabamtee akka deebite kaasaa jirta. Dhimma kan biraaf adabamte moo dhimmuma Oromummaa keetiif kan itti adabamte si waliin barattoonni Oromoo yeroo sana adabaman kan itti beektu jira. Dabalataan ammoo ajjeechaan amma barattoota Oromoo irratti raawwatu kun kan yuunivarsiitii Maarqos isa duraati moo gochaan akkasii kana dura ta'eera. Akka waliigalaatti immoo barattoota Oromoodhaa baranaa yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa keessatti ajjeefaman lakkoofsa isaanii yoo beekte sanallee sunu kaaftee. Hayyee bakka gaaffii kee walii qabee kan ofii irraa kaasee yoo siime ani bara kanatti barataa waggaa 5ffaan ture. Hayyee. Akkasuma ficcila diddaa garbummaatiin biyya keessatti illee kutaa 12tti 2007 waggaa tokkoof na ariitee achi erga na ariitee boodammoo na hiitee manidhaa keessa waggaa 2 waliin ture. Hayyee. Dabalataanis immoo waggaa tokko 2010 asuma muummee seeraan baradhaa erga seenee barachaa ture. Bara darbee himannaa sabaaf sablammoota walitti buusuu jedhuutiin na himatanii. Hayyee. Falmachuu illee hin dandeenye guutummaatti afaan Amaariffaallee waan hin dandeenyeef ragaa barreeffama murtee Amaariffaan barreessanii waggaa tokkootiif kan isaan adabanii ijoolleen afaan adabamanii ijoollee 6 ture dubarraa tokko faana. Hayyee. Lalisaa kan jedhamu jira mucaa Wallaggaati. Booressaa kan jedhamu illee mucaa Shawwaa tokkodha ni jira. Hayyee. Mubaarak Nageessoo kan jedhamu illee ni jira barataa maseeraati innis mucaa Aksiiti. Hayyee. Akkaataa kanatti kan inni oma jennee ari'amnee hedduu gaaddarraa achi keessatti akka adda durummaatti hiriira qindeessuu maal jechuutiin kan isaan natti qabanii ijoollee kana faana walitti narkisan ijoollee kanallee kan isaan adaban. Hayyee. Akkan ijoolleen hedduun illee hin deebine amma kan deebi'e anaaf Booressaa kan jedhamu bichaadha. Amma ijoolleen barattoonni Oromoo walumaa galatti waa'ee ajjeecha isaanii fi miidhaan as keessa irratti ga'u yoo dubbanne sababa eenyummaa isaanii bichaatiif malee sababa amantii Amaaraa hordofuu didan yookiin immoo sababa eenyummaa Amaaraa hordofuu didanii miti sii galee. Hayyee. Barattoonni keenya as keessatti tokkoffaa afaan wallaaluutiin ari'amu lammaffaa immoo karaa qabxii isaaniitiin karaa dipaartimentii filachuutiin karaa dhukkubsachuutiin karaa maaliitiin rakkoo isaanii himachuu wallaaluutiin afaan wallaaluutiin karraan kan ka'e kan isaan ari'aman lama kuni. Hayyee. Sadaffaan immoo as keessatti barataan yuunivarsiitii seenee ari'amu karaa disipiliinii ta'ee karaa qabxiitiin kan ari'amu barataa Oromootiin dhalatteen barataa tokko argeetiin beekamu naticha barataa saba kamiyyuu. Hayyee. Fakkeenyaaf ammoo bara waggaa tokkoffaa nuti ijoollee 1,163 taanii seenne sinisteera tokkoffaatti ijoollee 862 kan nurraa ari'an jechuudha. Hayyee. Kanaafi ajjeechaa bichaa miti karaa adda addaatiin ijoolleen haadhiyyeessa barachaa hin jirtu garuu biyya tokkodha Itoophiyaawidha maalidha jennee nuti afarsaniiti akka namni nageenyaatiin barachaa jiru fakkaataa jiran. Hayyee. Ijoolleen keenya kan baratu Amaariffaatiin balleessee kan barsiisu gareegalee Amaariffaatiin barsiisa waan ta'eef ijoolleen keenya waan tokko hubachuu hin dandeessu. Ingiliffummaan illee namni gaafatu hin jiru Amaariffaatiin gaafatu rakkoo isaatti ibsachuu hin danda'u. Yoo ijoollee fudhattee deemtallee ati simaa biloo jedhanii siinillee maqaa si qabanii si sarara'anii namni waan takka mirgasaaf waan tokko dubbatachaa jiru hin jiru sii galee. Hayyee. Dabalataatiin bara darbee keessatti ijoolleen miidhamanii hedduutu jira. Ijoolleen qaamni isaanii hir'uu ta'e ni jira. Miilli isaanii mucaan gara bishooftuu fa'aa kana badhaadhaa kan jedhamu tokko. Bara baranaa keessatti immoo jeequmsa ture lola jechuudha yeroo darbee keessa. Lolli amma ture kun maal fakkaata jette? Hayyee. Sababa kun yuunivarsiitii Waaldiyaatti kan inni jalqabee fi gala.
Achii ka'ee amma yuunivarsiitii Dabra Maarqos keessatti waraanni akka namitti eegale barattoota gidduutti bifa siivil bakka kooldi waar kan jedhamu jedhamee ture. As keessatti kan raawwatame kooldi waar jechuun bifa dhoksaatiin kan isaan waraanaa turani. Barattoonni lakkoofsaan amma 5 kan ta'an waraanamanii jiran. Yuunivarsiitii Dabra Maarqos keessatti jechuudha baruma darbe kana. Baruma darbe kana jechuudha jechuudha 2 dura jechuudha. Kana keessaa lubbuun illee kan waan jiru natti fakkaata. Guutummaatti garuu mucaan tokko kan hin beekon morma isaa kana keessa waraaname gara Finfinneetti gara isa argamee ture ani akka biyyaatti hin beeka mucaan deebi'ee hin dhufne. Tole. Lammaffaa immoo mucaan Booranaa tokko illee ni jira. Iddoo 5 immoo kan waraaname innillee haabuma kana hospitaala bulchanii ganama fidanii doormii ciimsanii isa booda mucaan gara biyyaatti geessan. Mucaan kun lubbuun jiraachuu isaa odeeffannoo qaban. Iddoo 5 waraaname ka'e immoo waan raafee natti hin fakkaanne. Sadaffaan immoo odeeffannoo ani ijoolleerraa qorantumaan oola ijoollee haaraa dhufanitti illee mucaan sabaatiin uummata kibbaa kan ta'e tokko ani ifatti nama du'ee lafatti keessa ciisee buleeyyuu ganamayyuu lamatti reenfasaa lafatti argeen jiraana jedhee torbeema kan hin caalle keessa odeeffannoo akkasii natti himaa jira tuni galee. Barataadhuma Oromoo. Barataan Oromoo galgala reebaa turanii ganama ka'eetiin immoo gaafananii damaskootiraan lalu mucaa kana du'aa isaatii guutuutti argeen jiraana jedhe mucaan beekta. Akkaataa kanatti namni du'eeru akkuma jiruttidha galee. Qinxuusaan akkuma jirutti guutummaatti ijoollee Oromoo irraa jechuudha. Amma kun kan Dabra Maarqos qofaadha gaa. Sanaan alatti akka waliigalaatti garuu kan miidiyaalee gurguddoo irratti beekaman barattoonni Oromoo lakkoofsaan 13 ta'anii baatiidhuma 3-4 kana keessa ajjeefamanii reeffi isaanii gara Oromiyaatti galuun beekamaadha. Arisaan ammoo Yuunvarsiitii Haramaayaa, Yuunvarsiitii Bulee Oraa, Mattuu, Yuunvarsiitii Dirree Dhawaa, Haramaayaa fi kanneen kana fakkaatan irraa barattoonni ari'aman lakkoofsi isaanii danuudha. Keessumaa barataa Oromooyyuu addaan qoodaniitu kan lixa Oromiyaa Maccaa, Konyaa, Wallaggaa, Afuranii fi Gujiif Booranatti xiyyeeffataniitu gochaa kana raawwatu. Mee Arisaan maaliif barataa Oromoo addaan qooduun barbaachise bu'aa siyaasaa akkamiirraa argachuuf jedhaniiti dhumarratti ammoo ammeenya Oromoof Oromiyaa irratti raawwataa jiru kana jalaa ba'uuf furmaati maali jetta akka barataa Oromootti? Keessumaatii Ariisaa fi Ajjeechaan kun amma barattoota Wallaggaa, Gujii, Booranaa kanarratti kan xiyyeeffatuu fi sababa waraanni bilisummaa Oromoo naannolee kana keessa waan socho'aa jiruufi jarri kunis odeeffannoo kana ni qabu ni galee. Keessumaatii sochiin isaanii guddaanii shira mootummaan amma yeroo ammaa kanatti waraana bilisummaa Oromoo irratti xaqee uummata keessan barattoota isaanii barattoota naannoo 17 ta'an keessumaatii dubartoota 14 kan ta'u dubartoota keessa finii jalaa ukaansee bosona keessa qabee jira kan jedhee mootummaan odeeffannoo sobaa yookiin immoo shira xaxaa jiruutiin lubbuu namaa irratti qumaariin kan haasamaa jiru adduna keessatti jechuudha. Wallagga jechuun Boorana jechuun Gujii jechuun baay'ee saalfachiisaa ta'u jira. Maal jennaan bakka warra foon nama nyaachuu jiru. Foon namaati nyaatu jedhanii isaanii kun bosona keessatti waan nyaatu dhabee nama nyaachuu jira jedhee akkanatti nutti kaasaa jira sii galee. Kanarratti ammoo yaaddoo guddaa kan ta'e maal fiira uummanni biyya kanaa akkuma miidiyaa adda addaa irratti ilaaluu dandeessu. Hiriira mormii ba'aa jira waa'ee ijoollee ukkaanfaman jedhan kanaa jechuudha. Gaafa hiriira bahanii deebi'anii dhufan kana barattoonni isaaniis haa ta'u qeerroon isaanii oomishni isaanii poostara kana fidanii paampileetii kana faxxansanii giddii keessatti facaasan amma guyyaa akkasitti hin baatan yoo ta'e nu jedhanii akkanatti ni maxxansan. Kaan hin maxxansu kaan giddii keessa facaasu waan akkasiifaatu jira. Fakkeenyaaf amma 26 hin baatan kan jedhamu akeekkachiisa akkasii jira ture. Yeroon isaa yeroo faayinaalii ture ijoolleen keenya waa'ee faalaanii miti kan yaadu. Hamma 26 ga'ee hamma gaafa ba'u kana waan yaada ture jechuudha. Gaafa 26 kanarra darbennaan immoo ammas immoo paampileetii nan biraa hamma guyyaa 3 kan jedhu tokko bittifamaa ture giddii keessatti jechuudha. Sodaa fi gosa haga kanaatu jira. Akkaataa kanatti barachuu jira miti nuti amma teenye gaafa kam duuna kan jennu kan eegaa jiru. Egaa guddoo nama gaddisiisa barattoonni Oromoo naannoo Amaaraa kana keessaati galanii agammaatti ramaddii dhabanii rakkachaa jiru. Warri Yuunivarsiitii Haramaayaa irraa ari'aman lakkoofsaan 77 ta'anii barattoonni Oromoo lixa Oromiyaa Maccaa qofti magaalaa Finfinnee keessatti dararamaa jiru. Obbo Dinquu Dayyaasaa naannoo Markaatooti mana isaan keessa yeroof jiraatan kan inni kenneefillee guyyaa lamaan kana poolisiin magaalaa Finfinnee dhaanee barattoota halkaniin daandii irratti darbatu odeeffannoo dhaqabna. Galtaniis jiraachaa jirtan achis teessanii jiraachaa hin jirtan kanatti furmaata godhuuf maaltu fala barataan Oromoo guutuutti akka kanaan dura wal duukaa ka'ee maaliif hin falmatu uummata Oromoof immoo maal dhaamtame gabaabsiidhaan madhuu hin xumurraa marii keenyarraa. Ani waan nama naamas keessatti tokko barattootaaf nama barattoota Yuunvarsiitii Oromiyaa keessa jiranis kan naannoo Amaaraa jiranis dabalataaf immoo uummata Oromoofis immoo wanta nama waan sadii qaba jechuudha. Tokkoffaa barattoonni Yuunvarsiitii Oromiyaa keessa jiranii maaliif wal faanaan kaane waan wal faanaan falmine kaayyoo fi galmi isaan irratti falmaa jiran irratti du'aa jiranii maaliif hin beekne lammaffaa immoo jechuudha. Barattootumti Oromoon mootummaa naannoo Amaaraa kana keessatti Yuunvarsiitii keessa jiran of ta'uu afaan sii galee. Fakkeenyaaf akkamitti yaadanii afaan Oromoo dubbachuun saalfatu
waan Amaariffayoon dubba'e na isa isatti fakkaata. Yookiin immoo amantii Pirotestaantii haa ta'u, Musliimas haa ta'u, masqala godhatee Beetekiristaanii yoo naqee yookiin naxalaa yoo ta'e waan na isa isatti fakkaata. Itti rigata bakka. Itti rigachuun kun haafuu sadarkaa makamii bakka jirutti jechuudha. Barataan Oromoo itti rigachuun du'arraa isaan bisaa hin jiru. Inni Musliimis masqala kaa'atee isaan fakkaatee deemes ajjeefamaa jira. Inni amantii Pirotestaantii hordofus isaan fakkaachuu fi masqala marmatti diratus du'arraa afaa hin jiru. Kanaaf of fakkaachuu qabnaadha kan itti jettu. Kana guutummaa guutuutti kan inni mil'su maaliif yoo jette barattoota du'an kana keessaa barataan of ta'e kan du'e nama muraasa. Barataan kan aniyyuu Oromoo miti jechuutiin qaama isaanii fakkaatee of faana hirgatuuti kan inni waraanamee du'aa jirutu. Otoo jalqabumaatiyyuu ati qaama koo miti jedhee eenyummaa isa akka du'u beekee irraatii fiqeera ta'e duuni kuniyyuu hamma kana nutti dhufu ture. Kanaafiyyuu akka waliigalaatti barataa yuunivarsiitii Amaaraa keessa jiru of ta'uuti qaba. Fakkaachuutiin qabu. Isaan kan ajjeesan amantii konaa hordofeechaa hin jiranii. Aadaa konaa hordofeechaa hin jiranii. Shurraaba Teediroos hin dadhabame yookiin immoo kan Minilikii hin dadhabame naaf ta'u jechaa hin jiranii. Ijoolleen keenya fakkaatanii du'uutii hin qabanii of ta'uuti qabu. Ijoolleen keenya gurmuutiin deemuu qabu. Kun dhaamsa kiyya kan yuunivarsiitii naannoo Amaaraa jiranii jechuudha. Kan naannoo Oromiyaa immoo tokkummaan isaanii akka cimoo qabudha. Jalqaba sii kaasee jira. Uummanni keenyas immoo haati keenya abbaan keenyas du'a keenya yookiin immoo ari'amuu keenya nu eeggate nutti bo'uun keenya faayidaa hin qabu. Kanaafiyyuu otoo nuti hin du'in otoo nuti hin ari'amin otoo balaan tokko miidhaan qaama nurratti hin gahin mirgi keenya karaa kam akka nutti eegamuu qabu guutummaan guututti tokkummaatiin uummanni keenya ba'e barataan Amaaraa achi keessatti hiyyeessa du'aa jiru ukkaanfame jedhu kun eenyutu ukkaanse jee adda baasee mootummaan ukkaanse waraana bilisummaa Oromoo ukkaanse jee soba shiraatiin waraana bilisummaa Oromoo tarsiimoo aspaaltii irra kun gammoojjii meeqa keessa jiru shiraan irratti odeesse kana uummanni keenya itti dammaqee mootummaa kanarratti ka'uu qaba dammaquuti qabaan jedha akka uummataatti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu kan amma dhagaa ooltan kun ajjeechaa barataa Oromoo Yuunvarsiitii Maarqos barataa badhaasaa dhinsaa irratti dilbata barii raawwate odeeffatuuf gara barataa Oromoo Yuunvarsiitii Maarqos tokkotti bilbiluun odeeffannoo guutuu argannee isin dhageessifneedha. Egaan akkuma afaan barataa Oromoo kanaarraa dhageessan ajjeechaan barootaaf barattoota Oromoo irratti bakkoota garaa garaatti raawwataa ture. Tibba kanas kan itti fufee jiru ta'uu isaati. Bifuma wal fakkaatuun barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Impaayera Itoophiyaa garaa garaa keessatti baratan hidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru, ari'atamaa jiru. Haaluma kanaan guyyoottan lamaan kanaa barattoonni Oromoo lakkoofsaan 13 ta'an Yuunivarsiitii Mattuu keessaa butamanii hidhaatti darbatamuu dhageenye gara Yuunivarsiitii Mattuutti bilbiluun odeeffannoo guutuu barataa Oromoo tokkorraa arganne isiniif dhiyeessinaa. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda dubbisaa anfataa itti dhiyaadha. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu irraa ammas hidhamaa jiru kan jedhutu jira. Akkuma waliin quba qabnu barattoonni 20 ol ta'an baatii darbe keessa ari'amaniiru. Kaleessa malee gadda Gurraandhala bultii 9 barattooti lakkoofsaanii 10 ol ta'an hidhamuutu himamaa jira. Mee haala barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu keessa jirtanii uummata Oromoof ibsi. Barattoonni Yuunivarsiitii Mattuu haala rakkisaa keessa jiru. Tole. Barattoonni amma yeroo hidhamaa jiru. Amma kanaan hidhaa fi adamsuun irraan dhaabbanne. Amma jalqabaa barattoota meeqa turan kan baatee amajjii keessa ari'aman warri immoo dheengadda hidhaman hoo hagam baay'inni isaanii? Kan gara dura ari'ataman nama 26 turanii barattoota 3 ergasiitii kan itti dabalanidha. Walumaa galatti barattoota 29 ari'anii. Hayyee. Haaluma kanaan ol qabsiisee immoo barattoonni Amaaraa tokko hundi isaanii kan deebi'an yeroo ta'u haala sanaan ol qabsiisee immoo barattoota Oromoo yeroo darbe kan hidhanidha. Eenyutu hidha maal gootan jedhanii hidhan barattoonni amma dheengadda hidhaman kun lakkoofsaanii hagam akka ta'e beektaa? Barattoota 13tu hidhamee ture. Tole. Isaanis barattoota Amaaraa dhufaa jiran irratti akkuma kanaan dura ejjennoo irratti fudhachuuf jettu jedhanii. Hayyee. Shirra yaadanii ofiima isaanii kan qopheessan yeroo ta'u akkasiin qabatanii mana hidhaatti dararanii gaaffii tokko malee hidhaa turan. Egaati barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti argaman kan akka Dabra Maarqos, Baardaar, Waldiyaa kanneen kana fakkaatan keessatti hidhamaa turan, ajjeefamaa turan aga guyyaa kaleessaatti reeffa barataa Oromootu galaa jira.
Akkuma waliin quba qabnu guyyaa kaleessaa barataan Oromoo tokko Yuunvarsitii Maarqos irraa gara Oromiyaatti osoo galaa jiruuti faannoo yookaan dargaggoonni Amaaraa ijaaramanii ajjeesanii reeffisaa galee gama biraatiin ammoo kunoo barattoota Amaaraadhaa gara Yuunvarsiitti deebi'anii barumsa eegaluuf jedhu irratti tarkaanfii fudhachuuf jettu jechuun sobaan barataa Oromoo hidhaa jiru. Isa kana mi'ati attabittiin ilaalta maaliifis kun ta'aa jira jettaa ajjeechaan ammas barataa Oromoo irratti fufuu kana ilaalchiftee maal dhaammatta uummata Oromoo bal'aatti? Ammayyuu taanaan gaaffiin keenya barattoonni keenya naannoo kanallee kan jiran yuunivarsiitii kabiraarraa ari'atamanii kan dhufanii ni jiru. Isaan deebi'aniyyuu malee barattoonni Oromoo hundi isaan immoo bakkeerra kan jiranidha. Ammayyoonaa kana achitti deebi'an jirredha. Ammayyuu taanaan ajjeechaa fi adamsuun hidhuun irraan dhaabane ijoollee Oromoo irraati. Kana jechuun immoo dhalataan Oromoo kamiyyuu akka hin baranne kan jedhu fakkaata. Kana jechuun immoo barattoonni Oromoo akka hin baranne kan barbaadaa jiranidha. Mootummaan kun jechuudha. Gochi kun ammallee barattoota Oromoo irraa kan hin dhaabatu taanaan barattoonni Oromoo kamiyyuu qabsoo isaanii itti fufuudhaaf qophii kan ta'anidha. Kanaaf ammallee taanaan gaaffiin keenya barattoonni naannoo sanaatiin dhufan kun ramaddii haaraa akka isaan argatanii Oromiyaa keessatti nu ramadamanii barattoonni hidhaa jiranis akka nu lakkifamanii jennaa. Ammallee taanaan ofuma maqaadhaan Oromoodha jedhanii mootummaa kana amoggaasan malee maqaa jijjiirratu malee bifi isaa kanaan dura jijjiirrate jedhanii jijjiiramni isaa hidhaa fi ajjeechaan barattoota Oromoo irratti kan duraanirra ni caale malee kan dabalee malee kan irrate tokkollee adna argina amma yoo taanaan kana jechuun immoo barattoonni isaanii qofti haa baratan malee barattoonni Oromoo hin baratiin kan jedhudha yaadi isaan qabaatanii jiranii. Kanaaf ammallee taanaan barattoonni keenya barattoonni ari'atamanii jiran akka barumsa isaanii itti eegalan murtoo mataa keenyaa nuunis hin murteeffannaa. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ajjeechaa barataa Oromoo badhaasaa dhinsaa jedhamurratti buufata konkolaataa magaalaa Buree keessatti raawwate qoratuuf gara Yuunvarsiitii Maarqositti bilbilee odeeffannoo guutuu barataa Oromoo tokkorraa arganne kan isiniif dhiyeessinee fi dabalataanis gara Yuunvarsiitii Mattuutti bilbilee barattoonni Oromoo lakkoofsaan 13 ta'an Yuunvarsiitii Mattuu keessaa butamuun hidhaatti darbatamu barataa Oromoo tokkorraa odeeffannee isin dhageessisuun armaan baaneerra. Akka waliigalaatti ajjeechaan hidhaa fi barattoota Oromoo gidirsuun kanaan dura ture ammas jabaatee itti fufuu fi loltoonni fi poolisoonni mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaadhaa duguuggaa sanyii qindaawaa Oromoota lixa Oromiyaa konyaalee Wallaggaa afuranii fi kibba Oromiyaa konyaalee Gujii lamaan akkasumas Booranaa irratti walitti fufiinsaan ganna tokko oliif geggeessaa turan yeroo ammaatti ammoo gochaan ammeenyaa kun babal'atuudhaan ba'atuu lamaa hona boosettii kaaba Oromiyaa Walloo fi konyaa Bunnoo Baddallee keessattis bifuma wal fakkaatuun Oromoon hidhamaa jira qabeenyi isaa gubatee barbadaa'aa jira. Ajjeechaa hidhaaf gidirfama barattoota Oromoo irratti raawwatu akkasumas duguuggaa sanyii lixa kibba konyaa Bunnoo Baddallee akkasumas ba'atuu lamaa hona boosettiif bakkoota garaagaraatti raawwatamaa jiran kan hambisuuf furmaanni tokkichi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu hidhachuu wal hidhachiisuu tokkummaa Oromummaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo ganamaa gootonni Oromoo qaqqaaliin aarsaa lubbuu qaamaa itti baasaniif arras itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa dhugoomsu bilisummaa Oromoo mirkaneessuu fi mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaa gadi dhaabuudhaaf barootaaf geggeeffamaa turetti fuuleffatuun qabsoo keenyaa finiinsunuu waliif aadirmannuu dhaammataa sagantaa keenya guyyaa irraa irratti kan obbaafnu ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aa buubaatii humaan nama borii nu tolchinna.